السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني كبجمتوتا دعوتوتا عايشة عند كديرتو كم جرتان هنا جرا الحمد لله رب العالمين دعوتوتا كينا اسن رابني جرا إيفا ما قد اسن جنة دعوتوتا كينا أرديفني دفني جرا أرجعرو وانت سن تاسو رفي فيديو كيجا أكسل لال تنسونتاني سجلي كي أكسل سر تلاقي فتام بربادا واحد كيس سينا يجرا فيديو واحد دولتي هيدا سجلي يا اسني راجع يجرا دعوتوتا كينا وانت سجلي اسني جلتي دوفي وانت اسم فيديو لال تنتقي وتو واتلي دي فم اسني جرا دعوتوتا كينا أكو ما تدري رات اسني جرا وروني ميشاك نبرا قبضنا دقي سنويو كوتا دقي فد أكو اسني جرا يجرا دعوتوتا كينا ما اسني جرا بربادا اسني تفكات دعوتوتا كيا namoonni hedduu yeroo hedduu ni dudubbanna gisee viidiyoo keessatti jechuudha. Garuu warra dhimma kana bichaa qabadhee isinii dhufe daawwattoota kiyyaa nama meeshaan irraa bitate jechuudha. Waggaa tokkoo fi ji'a torba ga'ee jira ijoolleen lamaa jechuudha. Akka maal isin taatan ani beekuu hin danda'u. Isin garuu na beektan. Osoo lakkoofsi isin jalaa badallee yuutuub irra seentanii fudhachuu dandeettan. Ani immoo tuyyuu lakkoofsi isaanii maqaadhaan injiraamiti WhatsApp irratti seef godhee galme irratti maqaa ibalu jedhee qabadhe malee isaan ni beekanii sa'aadaa gannaa takkammoo sa'aadaa eenyuti galmee olaanii ni beeka ijoollee lamaa jechuudha. Maqaa isaanii galmee odulaalee naaf bareeda haala isaanii maqaan isaanii galmee irra jira sarchii yoo godhu WhatsAppin isaanii naaf hin bahu hin dalagu. Kana jecha gara keessattiin koottaa na dubbisa warri meeshaan keessaa waggaa tokko ol na bira ga'ee ni jira. Waggaa tokko ol meeshaan keessan na bira ga'uu rakkoo osoo hin taane isin dhabuun kiyya ana cannaqa kanaa jecha dhuftanii waan rakkatanii narraa baddan natti himuu qabdan. Fakkeenyaaf ijoolleen gariin immoo warri qabdii kennitanii qarshii 10,000 qarshii 20,000 akkas kennitanii meeshaa 100 200 ajajjanii achiin baddan. Kunillee baay'ee ulfaataadha. Ani meeshaa gurguruudhaaf qabdii keessan kennitanii jirtan. Isin immoo achiin baddanii jirtan baay'ee ulfaata. Dhuftanii waan rakkattan yoo akkasaa dalagarrallee baatan ni beeka jiru biyya namaa. Yoo akkasaa dalagarraa baatanii birii dhabdanillee dalagarraa biyya hojii dhabee jira. Aashaawwan akkanaatu jira jettanii dhuftanii naan mari'achuu qabdan rakkoon qabu. Yoo achumaan calistanii baddan immoo anna cannaqa achiin hin badina. Warri birrii ijoolleen amma lamaan jedhu suni birrii kafalanii firaasha tiraasii bibbitatanii deebii firiijii qabdi takkammoo firiijii tokko bicha firiijii guddaa bitattee oobinii bitattee achumaan badde. Kanaa jecha koottaa na dubbisaa meeshaa keessan narraa fudhadhaa yoo fudhachuu hin dandeenyellee rakkoo hin qabu meeshaan bira turuu osoo hin taane rakkoo mana cannaqee achiin baddanii WhatsApp keessan na dalaguu dhabuun na rakkisaa. Kanaa jecha koottaa naanaasaa gara keessatti isin jedha otota kiyyaa hagaduma viidiyoo kiyyaa wajjin turuudhaan sheer laayik sabskiraayib gochuun hin irraanfatina. Ani meeshaan keessan isinii kaayaa isinii bita jechuun kiyya akka barbaadan waggaa 2 waggaa 3 na biratti gataate achumaan gara feetan deemaa yookaan achumaan badaa jechuu kiyyaa miti. Isinii kaa rakkoon qabu gin osoo akkanatti na bira turuu baatee baay'ee bareeda. Maaliif waa hedduu hojjannaa nama hedduu dhufee nurraa bitataa meeshaan nama tokko nama lamaa yoo waggaa tokko waggaa 2 taa'ee akka biraa hoo akkamitti keessummeessuu dandeenya ni ulfaata. Kanaa jecha wal jalaa gadi. Bootaa waliif dhiiftanii baay'ee bareeda. Ji'a 4 ji'a 5 haga ji'a 6 akkana osoo kaa'attanillee rakkoon qabu. Waggaa 2 jechuun baay'ee ulfaata. Baay'ee yeroo dheeraadha. Hundumaaf rabbi fayyaa nu haa kennu isin hundaaf rabbi fayyaa kennee nagayaan nama galee waan ofiitti fayyadamu rabbi isin haa taasisu gara keessattiin koottaa na dubbisaa isiniin jedha daawwattoota kiyyaa. Inni biraa immoo warri meeshaa bitachuu barbaadan ammallee akkuma duraan ni hojjanna akkuma isin argitan kana kun baannee ol baasnee geeggeessinee hojjannee maal goonee isin biraan gahaa jirra. Warri immoo isin harkaa tursiifnellee dhawaatumaan tartiiba wal isin dhaqqabsiifna. Warri immoo isin immoo nurraa turtanillee akka dhuftanii fudhattan abdii qaba isin jedha daawwattoota kiyya. Hundumaafuyyuu walaa hubannu jechuu barbaadeetti amma maali afachiin badda yoo jedhullee ni ulfaata. Amaana namaa fuudhanii abbaan amaana san kenne yoo callisee taa'u isin na laalta yuutuubii kanarratti ni beeka. Na laaltanii kanaa jecha homaa isinitti fakkaatu dhiisuu danda'a. Ani immoo isin tuna arga malee ani isin hin argu. Ani maal rakkisin jirtan hin beeku. Kanaa jecha ulfaataadha. Gara keessattiin kootatii ani baluudha. Yoo akkasa lakkoofsa qayyarattanii isin dhabeellee ani baluu wanta akkanaas biraa qabaa bara kanaaf balee jedha haala sanii na dubbisaa isin jechuu barbaada. Hundumaafuyyuu kan isiniif himuu dhufe har'a. Viidiyoo immoo isin rakabootii kana asumaan rakabootii baay'ee miidhagoo ta'edha bitadha isiniin jedha. Asitti immoo viidiyoo biraatti seenee obboleettiin haadha asii jedhamtuuf asiin dura meeshaa geessine achuma viidiyoon sun as keessa seenee jirudha. Wantoota kennaa irraa waa hedduu keessa seena isiniin jedheera viidiyoo irraa keessa isin jedhee galarii keessaa waa hedduu walirratti dhadha'ee isiniif sagalee jala hidhaa jira isiniin jedha wantoota kiyyaa.
waan dhaggeeffattanii guddaa isin galateeffadha. Viidiyoo hedduu qabadhee isin dhufaa jira. Daawwattoota keenya viidiyoo hedduu qarqasee biraa qaba garuu immoo dirqama ijiitii isa barbaachisaa. Upload gochuuf iyyuu waayifaan ulfaataadha. Akka laayyootti hin bahu. Waa hedduun biizii taane malee isin jedha. Daawwattoota keenya viidiyoo hedduus jira. Gad isiniif dhiisa. Har'aan garuu dhaamsa isin dabarsuu dhufe malee akka viidiyoo meeshaa isin gadhiisu yookaan immoo waa akka irraa barattaniif illee osoo hin taane dhaamsa warra meeshaa naa bitattanii achumaan baddaniif isinii dhaamuu dhufe isiniin jedha. Haala kanaan na hubadhaatii koottan anaasaya. Isiniin jedha daawwattoota kiyyaa warra fudhachuu barbaadan immoo meeshaa keessa warri immoo yeroo hagamitti naa baaftaanii ariifadhaa. Ji'a tokko naa baafta, ji'a lama naa baafta warri jettan immoo ji'a tokkotti miti 15 tokkotti illee bibbitee isinii geessuu danda'a. Yoo meeshaa akka soofaa, algaa, dolaabaa kana ta'e ji'a tokko osoo ta'e bareeda. Yoo mootu meeshaa gabaarraa bitamu ta'e torbaan tokko keessatti illee guyyaa 15 keessatti illee bitee waliin isinii ga'ee isinii qopheessuu danda'a. Rakkoon tokko hin jiru isiniin jedha. Ashaan daka dirba dhuftanii wanni tokko hin dhabdan hin jiru isiniin jedha. Daawwattoota kiyyaa bara haarawaa kana mootuyyuu wanta haarawaa waan hedduu qabadhee isinii dhufaa jira. Isin mootuyyuu nu jajjabeessaa, laayikii godhaa, isinirraa waan qannatu nu fayyada. Sheer olii godhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Ani mootuu waan isin fayyada jedhee yaade waa hedduu qabadhee isinii dhufaa jira. Uumaaf isinirraa badee lafaa ka'eeti miti. Inshaallah waan haarawaa walitti deebina. Nagayaan naa jiraadhaa, fayyaa naa qabaadhaa. Magaalayyoota adda addaa akka argitan kan asirratti jiru kan iskiriinshoot godhaati gara keessattiin ergadhaa isin hojjechiisa. Yoo kana jedhu immoo iskiriinshoot gootanii ergisanii bicha osoo hin taane meetira mana keessanii girgiddaa keessan dalgi bakki itti fanniftanii sun meetira meeqa oleen isaa meetira meeqa qumatiin isaa jechuu haala sana hawwachiisa. Soofaa immoo meetira hin barbaachisu akkuma sirraa iskiriinshoot gootanii hojjetamuu danda'a. Majliisa illee yoo ta'e akkasumatti meetira manaa. Beekuun dirqama isiniin jedha. Zolii jalleen akkasuma meeshaa kaanii meeshaa farnicharii wanta akka algaa, dolaabaa, biffee kunniin jechuudha. Footoo isin jaallattan natti sirgitanii jennaan haaluma saniin hojjetamee isin bira gayaa homata akka mattaruu wanni feessu tokko hin jiru isiniin jedha. Daawwattoota keenya meeshaa kan namoonni hedduu jaallattanii jirtanii inshaallah isin hundaafuu isin barbaadan haala kana isinii dhibuu danda'a. Rakabooti kanammoo akkuma isiniin jedhe rakabooti akkaan xanqaarraa ta'edha. Daawwattoota kiyya osoo wanni ta'e dimlaayitii sanirra isa kana bareedadha jedhee yaadaanii. Awwaan ofii kiyyaana fayyada jedhee yaadu isiniif hima jechuudha. Kana jecha haala danna hubattanii akka waan gaarii bitattan abdiin qaba. Namaaf xumuree jira nagaan naa jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.